وبركاته hordoftoota kabajamtoota YouTube channel Arafeetu jirra jirtu isiniin jenne arra maal qabattanii dhuftan jechuun keessan hafa hin qabu arra maal qabannee isinii dhufne yoo hajjattan taate bahartuu maal jechuu barbaade yaada jiru qabannee isinii dhufne isiniin jenna bahartuu maal ja'ani beetanii ilillii fi haadha Hamzaatii walitti Tuan tujuku ndufa berare nindufa berare atin tuhotu bisegeni anatin fakka yaada jiru qabatee dhufee isiniin jenna nutillee akkasuma viidiyoo isaallee qabannee isinii dhufne jira isiniin gidduunillee isin garsiifnaan isiniin jaa hordoftoota YouTube channel keenya baga nagaa taatanii isinirraa illee bannee jirra Ifama nu godha isiniin jannaa jidduun illee babbadaa isinii deebi'u jira baharilleen viidiyoo qabatee hanqa sadiitti asumaan itti fufuu deemaa isiniin jannaa jechuudha hordoftoota keenya namni mana kanaaf haaraa taatan subscribe like share godhuudhaan nu faana turaa isiniin jannaa kanaaf maal jechuu barbaanne yoo hajjattan taate bahar jechuudha nama tokko masaanuu takkaa fi masaanuu walitti fiduu jechuun waan guddaadha Ajiri Rabbi biraa illee ni harkataa jechuudha. Maaliif yoo ta'e namni tokko erga bultii ijaaree booda waan akkanaa haasa'uu danda'a jechuudha. Garuu sanaan durallee mari'ateenii yaada irratti geggeessee mari'achuu ni qabaa haadha Hamzaatiin jechuudha. Isiinilleen waan inni gaafate keessatti jechuudha. Osoo waliin fuudhin dura wal barsiisanii waliin mari'atanii silaa godhee ta'e jechuudha. Akkanan qabu ture innillee marii guddoo wajjin mari'annee akka haati manaasaa guddoon itti fuutu yookaan fuuchisiiftu jechuudha. Kanaaf jechuudha hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota keenya nutilleen isin jaalannaa baharilleen hordoftoonni isaalleen akka inni kana godhullee numa barbaadan ture garuu ta'ee nam dubartii takka amansiisuudhaaf jechuu jecha quubsaa tokko qabattee fi dhufuu qabdaa jechuu jecha quubsaa kan akkamii yoo hajjattan taate fakkeenyaaf masaanuu takkaa fi takka wal litti araarsuun isilleen dhiifama rabbeechan jeen jettee Fatiyaanilleen yookaan haati Hamzaa jechuudha haati Hamzaa nama kabajamaadhaa fi jaalatamaadhaa kabbaarilleen akkasuma ilillilleen nama nuuf qaalii ta'e jechuudha ijoolleen teenyatuun amma garuu walitti dhufeenya akkasii bahar gaafa godhuuf baay'ee takka namatti tolanii haa ta'u tokko dubartoota tokko fiddee amansiisuudhaaf baay'ee namatti ulfaata isaan lamaan fa'aa niin amansiise yoo hajjattee yaaddu taate baay'ee namatti ulfaataa jechuudha garuu tokkoon akkasitti haasofsiisuudhaaf illee baay'ee namatti tola Fatiyaan yookaan haati Hamzaalleen deebii quubsaa deebifteef anaaf isiin walijjiin jiraachuu hin dandeenyu gaafa jettuun amma fakkeenyaaf maatii takka biraa yoo gubbaa fidde baay'ee namatti ulfaataa jechuudha obboleeyyan kiyya baay'ee namatti ulfaataa haa jennu garuu deebi'ee maatii takka amma amansiisuudhaaf maatii takka maatiidhaan amansiisuudhaaf fakkeenyaaf yoo amansiisuu barbaadde isii haasofsiiftee yaada isii irraa baastee yookaan yaada quubsaa isiif qooddee akkasitti tarii amansiisuu dandeessi. Garuu waan baarjuu mee asumaan waliin alaalu hordoftoota keenya walumaanuu nu daawwadhaan isin jaa walumaan alaalu isin jaa gara baariitiin dabarsaa. Yaada sadii irratti dalaguu deema. Yaada sadeen gararratti waliigaluu baannaanis akkuma isii tolee inshaallah waliif gallayyee yaada. Hussein, maal jettee uraarraa gaafata? Seene. Maal jettee silaan masaan? Waan masaanuu wanni si gaafachuu fedhe. Masaanuu kun jaanama namni waan nam tullaale. Masaan maqaan hin tolu bar. Maqaan hin tolle. Rabbi haa tolchu malee. Jalqaba maqaan tolchini rabbi haa tolchu jee. Nah, masaan jaanu. Masaan namni fakkeenya hamtullaala malee. Amma. Kanaaf jechuudha hordoftoota keenya baay'ee namatti tola yaanni baharilleeni namni tokko gaafa nama mariisisu akkanatti kophatti nama yaamee
ijoollees yookiin daa'imman isaaniirraallee nama waamee akkatti gaafa nama haasofsiisuu dandeettii amansiisuu turtii guyyaa 2-3 booda ni harkate jennee yaanna. Inshaallah biiznillaa walitti tokko akka isaan tahan barbaanna. Haati manniitiin takka niitii biraatii wajjin walii galachuun baay'ee takka namatti tola. Haati manaa takka gaafa haadha manaa ta'anii waliigaltee qabaatan daa'imman isaaniillee akkasumatti waliigalteedhaan guddachuu danda'anii jechuudha. Tarii immoo yoo waldhabbii haati lamaan qabaatan daa'imman isaaniillee akkasuma waliigaluu hin danda'an. Amma fakkeenyaaf haa fudhannu daa'ima haadha takkaatiif gaafa abbaan uffata bitu daa'imni haadha ta'anillee akkasuma hawwuu danda'a, aaruu danda'a, abbaan keenya waan akkanaa nuun binnee jechuu danda'a jechuudha. Maaliif yoo kan taate daa'ima tokko gaafa bittuuf uffata bakka takkaa bittaaf akka isaan hundi gammadanii hawwiidhaan abbaa keenya akkana nu guddisu jira baay'eedha. Haati lamaalleen akkasuma walii galtee danda'an. Garuu karaa garaagaraatiin yoo waan aksanti san uffanni san godhamuu fi habaatu taate haatilleen abbaan keessan uffata ijoollee haadha ta'aniitii bitee isiniif hin binnee jechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf jechuudha uffata gizee bitanillee daa'ima bakkuma takka bitanii fi kun guddisa irraa jechuudha. Guddisa mana tokkoo keessa gizee guddiftu daa'imman tokko jechuudha. Ija takkaan laaltee lolteeni tarbiyaa baay'ee ta'anii waan baay'ee irratti taatee guddisuu qabdaa jechuudha. Nyaata gaafa isaan kanaaf kennitu isaan kaaniifis kennamee nyaatallee bishaanillee dhugaatiillee wanni garaagaraa akkasumatti bakka takkaa qoodamuu fi qabaa jechuudha. Ergasiin booda immoo haati lamaan jaalatanis jibbanis walii galuu danda'anii haadha sadaffaallee afuraffaallee akka amantaa keenyatti illee ni heeyyamama. Garuu mirga isaan kanaa yoo eeyite jechuudha. Amma bahar jechuudha mirga Fatiyaa yookaan haadha Hamzaa sirriitti eeguu yoo baate fudhatama hin qabu jechuudha. Yoo mirga isii dura sirriitti eege ilillillee akkasuma eeguu fi danda'an siin jaa. Kanaaf waan haati Hamzaa jettuun asuma walumaanuu haadha geeddaran masaanuma waliin galle fakkeenya masaanuu fi waliin feene masaanuu waliin jaalan ilmaan isaanii sun akkamii fakkeenyaaf guddisa ilmaaniitiin madarasaan dura haadhaa fi abbaa irrallee haadha murteessan fakkeenya akka ati guddiftu isiin amma siifilillee yoo waliin feene ijoolleen teetiif ijoolleen siisan akkam wal godhan jettee yaadda. Amma gaafatu dhugaa. Amma waa'ee masaanuu eega kaasne masaanuu ni jirti. Masaanuu kan walfeetus ni jirti. Kan jibbitus ni jirti. Amma xiyyaaf ta'elillee alaa jambu godhee odeessi. Anis masaanuu kan hin fadhi turee ni jirti duraan. Taatee ilillee fuutee ijaartee teeti. Maqaan manaafis masaanuu. Dhugaa akka jettettis kanaaf hordoftoota keenya walumaanuu dhageenye jirra. Haati Hamzaa hayyuudhaa gizee firaa deebiftu dubbii jechuudha. Amma goggoo waan akkana kana ilaallu inni jalqaba irratti wal barsiisee maatii taanii wal barsiisee yeroo hedduu haasofsiisee murteessisee murteessuu qabaa jechuudha. Kanaaf jechuudha isiin amma asirratti dogoggora tokkollee hin qabdu. Maaliif yoo ta'e masaanuudha dhuguma. Garuu ta'e masaanuu tana akkatti wal barsiisan qaban ija takkaan laaltee waan hundaa gootee fi waan haaraa tokko amma niitii jadiida yookaan haadha manaa jadiida tanaaf haaraa tanaaf yoo hagootu taate rakkisaadha jechuudha. Maaliif yoo kattantan haati manaa duraaniitis dursa akkuma sanitti mirga isii barbaaddi jechuudha. Mirgaaf dirqama beekuu qabaa jechuudha inni asirratti. Innillee garuu waan gaariidha godhu jira walitti araarsuudhaaf yookaan walitti dhufeenya isaanii baay'ee godhuudhaaf hedduutu akka namatti tola. Maashaallah tabaarakallaa isiniin jenna hordoftoota keenya gaa kana fakkaataa jechuudha. Viidiyoon isaaniitiif illee keenyalleen jechuudha. Inshaallah bidinillah kana caalaa itti fufsiifnee hanqa isaa walitti araaramuu gahanii walitti araaramanii jiran garuu ammalleedha hamma isaa walitti dhufeenya guddaa godhatanii nufaana turaan nu hordofaan afirra keenya hamma dhuma viidiyoo keenyatti viidiyoo teenya subscribe like share godhuudhaan nufaana turaan isiniin jaa nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaadhaa hamma viidiyoo biraa qabannee dhufnutti nagaan nu tura.